sagantaa maanguddoota namni haa taa'u. Bakka qabaddaa dhiiroo yeroo tokko bakka qabaddaa gattaa gara sagantaa keenyatti seennaa gattaa. Waan sukuriitiin isin jettu hordofaa san qabaddaa. Hedduu galatoomaa amma gara sagantaa keenya seenna. Uummanni keenya bal'aan karaa dheeraa dhuftanii qilleensa hamaa guyyaa har'aa jiru kana odoo isin hin injifatin imala hin gaabbuu sagantaa kana miidhagsuuf bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Kanatti aansee akkuma aadaa Oromootitti gahii keenya kan har'aa eebbaan banama. Maanguddoota keenya namoonni maqaa waame gara eebbatti akkanaa dhiyaatan kabajaan isin gaafadha. Uummanni keenya immoo hamilee oowwituudhaan akka dhiyeessitan kabajaan isin gaafanna. Sududumaan gara walgahii keenya maanguddoonni eebbaa maanguddoonni eebbaa abbaan keenya Sheikh Abdul Qadir gara waltajjiitti akka nu dhiyaatan kabajaan isin gaafanna. Akka Haji Burqaa akkasuma Qadir Haji Burqaa Hamile Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa utanii maka nagaa yang jiraatan nagaa qabdu. Ingaa bundu fi akka moolan. Itti deebina, masya Allah, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi nufuji. Ya Rabbi nufuji. Ya al-murada kina nugai. Ya Rabbi naganu tibalisi. Ya Rabbi naganu tibalisi. Ya Rabbi wanu kene tenu ifesi. Ya Rabbi naganu radursisi. Ya Rabbi naganu dursisi. Ya Rabbi naganu radursisi. Biyatena ya Rabbi biya nagaya godi. Akuma ini nagaya bayra biyatena tashi dole Rabbi nagaya habasu. Rabbi wara nagaya nu hagodu. Wara wali jira Rabbi nu hagod. Wara wajala Rabbi nu hagod. Wara wali fiya Rabbi nu hagod. Wara wali tiya Rabbi nu gonini. Wara wali gammadu. Wara wali gammadu Rabbi nu hagod. Rabbi rahmatu fi jinnu hayadatu. Rabbi jazaa sidi hadebu. Barakallahu fiikum kiti Yesu. Isin kinne resu barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Obbo Sheikh Abdul Qadir akka aadaa islaamaatti du'aa'i godhee quraana qara'u quraana manguddoon nurra qaraati kan jenne hunda keenya nin beekaa ni beeyna hundumaa walii beeyna namoonni danuun jiru kun muslima qofallee jennu ammoo erga guddaa muslimaa ta'u saniifuu dhiifama alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleessa keenya kan dhufe kana dhufaatii khayriidhaa rabbi haa godhu waliin dhufiinsa keenya kan khayriidhaa rabbi nu haa godhu warra kanatti wal yaamee wal jala owwaatu rabbi nu haa godhu
warra gartee biyya namaatti kanatti walii qabamnee walii waan biyya teenyatti keessatti sodaan malatti warra kanatti wal gahu Rabbi nu haa godhu. Amma duraan marraa meeqa OMN'dhaa kadhannee OMN galtee Juwaarii kadhannee Juwaarii nagahee guutuullee harkachuu baatan ammoo galanii xiqqoo itti lakkaawwatanii amma waan guutuu fi guutumatti OMN qofaa miti abbaa Juwaar uume Rabbi nu haa godhu. Hunda keenya warra biyya gartee nagayaan biyya teenyatti deebi'ee biitti teenya san nagaya taatee biyya namirraa baqatu biitti deebi'u Rabbi nu haa godhu. Wali dhufiinsa keenya dhufiinsa khayriidhaa Rabbi nu haa godhu. Gartee keessummaa nu dhufte tanallee keessummaa khayriidhaa taboonti khayriidhaa ta dhufti khayriidhaa Rabbi nu haa godhu. Bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجان أولتاني بق نجان لفتاني نمير مجلسون سلافون أم بولتون جل يجون دان دينو دولي نجرا شفت تا أمتي أورومو توكتي تا ربي نواتل شوتي جنة هرابولا ديبنا ملكا سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uummanni Oromoo baga nagaa dhuftan hundi keessanuu Waaqayyo sinaa eebbisu argamuu keessanii fi Jawaar Waaqayyo baga nagaan sin fide hundumarra kiyyoo diinaa keessaa baasee Waaqayyo baga nagaan sin fide Jawaar Waaqayyoon galateeffadhaa. Uummanni Oromoo marti waan hundaa kan caalu dhiiga keenya nama keenya kana beekuu qabnaa. Waaqayyoo hundumarra lubbuu nama keenyaa akka fayyisu, lubbuu nama keenyaa du'arraa akka oolchu hundi keenya kadhachuu qabna.
bakka maratti uumuu galtanis masgiidattis cherchittis waa'ee saba keenyaa dhumaa jiru Waaqayyoo lubbuu isaa haatisu jenna. Kanaaf jecha Oromoo marti tokkummaadhaan jiraan Waaqayyo nu haa eegu, nu haa tiisu. Kanaaf jecha yaa saba Oromoo kan Waaqa caala hin jiru maratti Waaqa kadhachuudha. Kanaaf Waaqa kadhadhaa, Waaqa kadhanna garaa qulqulluudhaan. Yaa Waaqayyo ati Waaqadha, saba keenya nuu bilisoomsi jenna. Biyya Oromiyaa nuu bilisoomsi yaa Waaqayyo. Kan hundaa caalu bilisummaadha. Oromiyaa nuu bilisoomsi. Guddoota keenya kanatti aansee haasawa Jarmaniin Oromoo Community warri gaaddisa kana akka akkanatti bareeduuf walitti nu qabe sababa nu ta'e England Oromoo Community warri obboleessa kennallee bakka kana akka dhaabatu godhilleen itti gaafatamummaa isaanii jalatti sababa warri ta'e sun England Oromoo Community obbo Maaruuf gara waltajjiitti haasawa nu godha hedduu hamileen jiru hamileen naas madda yeroo dheeraa Hijab Kurawasa Bal'aamati Hijab Kurawasa Bal'aamati Hijab Kurawasa Bal'aamati OMN Wiirtuu dhugukkuruu humna Oromoota hunda haa dhugaamoota gootan ijaaramte hayyuun gulaalamte haqaaf gurra laatte sabni si jaalate gurra laatte sabni si jaalate haqaaf gurra laatte sabni si jaalate gurra laatte sabni si jaalate. Miidiyaa birmataa seenaa dhugaa mooti. Diinan sakaalamte naftuu karatti. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti. Haa jabuu hamilee gabroonfataa martii. Si oggoruuf jedhee diinni ciniinnatu hin danda'u yoom galman ga'u. Shiiraaf mankaraaran saffisa imalus gaaran bahu. Birmattuu yoo rakkoo sagalee sabaatii ati. Dhugaa keenya dhoksuuf diinni amoommatti tamsaasni keechitee nafuu humna qabnu sideeffanna nuti. OMN Muhammad, welcome again. I think you can see the excitement, passion and love, and welcome again.
We are here. We are very excited and very happy having you here. Yes, you have been in critical movement last 5 years. Indeed, you pay for your people. Indeed, you deserve. I need you to help. Your Excellency, vote. Take this opportunity. Come you. Attitude. kennanii hamilee tanii dubartoota ummataaf hin beekne gaafa ammoo kennan godhaa akkasuma akka kabajaan irraa badhaasa isaanii naa fuudhan amileen hin jiru. Amilee dubartoota jalqaba dubartoonni waan hunda waan taateef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa. Nuti gumaacha hedduullee hin qabnu guyyaa muraasa keessatti dubartoota sikkoomoon jooti nama muraasa waliin buufnee obboleessa keenya kitaaba osoo hin ta'in isa bitachuuf akkasitti Hamilee naataa fi gumaata qabannee dhufnee gara obboleessa keenyatti dabarsina jedhaniin. Argiteef badhaasa isaanii badhaasa keessan badhaasa isaanii maal isaan fakkaatu waliin argina. dhaamsa qabnaa dubartii akka sikkooman dootitti dhaamsa dubartoonni dhaabatanii yaa jawaar keenya si jaalannaa si dhabuun barbaannu nullee bulchuu baattu ilmaan teenna silaaltee guddachuu jirti qeerroon silaaltee guddachuu jirti biyya nu jalaan deebiin afrika nu jalaan deebiin nu jiraadhuus ni jettu dubartii sikkooman doo dhaamsa isaaniitis ni gaheera. Tooma bakka keessaniin naa deebi'aa keessumaa yaalleen dhaamsa isaanii dhageessanii. Hedduu si jaalannaa yoo nullee bulchuu abdii ilmaan keenyatti atini wanni nu sirraa barbaannu Afrikatti nurraan deebina maal mirkaneessina kuni gaafii nu hundaati gaafii namoota hundaati hedduu galatoomaa kanatti aansee gaggabaabsinee yeroo waan deeneef qilleensi illee hamaa waan ta'eef gara walgahii sagantaa itti aanutti barraam Anawar obboleessi keenya tokko walaloo qabatee waan jiruuf daqiiqaa 5 walaloo isaa dhageeffannee gara kitaabatti seennaa Anawar gara waltajjiin naadiyaa nafi hamilee Dursee hayyuu keenya kabajamaa fi abbaa qeerroof qarree baga guyyaa kitaaba hin gaabbu UK nu biratti argamtanii galatoomaa isiniin jennaa baga nagaan nuun dhuftan. Walaloo kiyya mata dureen bariiso jetti. Bariiso ammoo jawwee. Goota xiiqii hamtuu keessatti dhalate. Jabaa jabaan dhalchee sirnaan guddifate. Leenca roorroo jabduu fuuldura dhaabbatee
shira waggaa meeqaa gootummaan kukute hayyuu firaaf lammiin boriif eebbifate hayyicha Afrikaa korma sabni bal'aan of dura aanfate hambaa dhiirran kalee kan waaqoo guutuu fakkaate leenca waadaa taaddee birruu jabeeffate yaa gooticha kaayoo jaarraa abbaa gadaatii fi alamuu qixxeessaa osoo irraa hin dabsin guuti yaa obsaa icciitii haaji aadam saaddoo nu hunda abbaadhate gameessa gamnummaa oliqaa gonfate jabaa elemoo qilxuu bakka ofii buusuudhaan dhalootaaf kennate gamna dhaamsa hayyuu onnetti qabate tokkicha akka kumaa ka hundi jaallate mi'aawaa sagaleen isaa damma caala xiinxalaa dhugaa isa xiqqaaf guddaan hundi irratti walii galte morkataa waaqa ofii abdate nama tokkoo miti ati miliyoona 60 yeroo tokko uumamte Aabbe Juwaar Muhammad baga nuuf dhalatte Aabbe Juwaar Muhammad baga nuuf dhalatte namaa fi bineensaa dachituu dubbatee dhagaa fi muktilleen jaalalatee himtee waa'ee gootummaa kee diina dhukkubsitee waan ati hin qabne sirratti tuuluudhaaf tulluu qochisiistee taatus homaa miti diddiigamaa bultii shirri cubbuun tuultee hoogganaan koosuma akka ummanni jaallate shirri warra dabaa hin cabsu hamileete Maandeellaa Oromoo yaa kabilisummaa saba isaatiif jecha jiruu ofii dagatee caayan odaa shanii barii sosiin jettee walaabuu fi walloo wallaggas awwaattee murtiin gadaa shanii qumbii siif kennitee karrayyuu fi booranni kormaansi eebbiftee arsii iluu fi jimmattis bokkuun si filattee maccaa fi tuulamaa afran qalloo ituu fi humbannaan urgaa isiin jettee gujii fi baalettis baallin siif kennamtee arrabni kee xiyyaa ijite ammoo biiftuu haa taatu hangaatee kuftee haa qurxamtu mogoleen cubbuudhaa tasitti qajeeltee cinaachatti cabdee ciistus haa rarraatu tan ofii haa dhabdu dharti sitti aggaamtu si haa darbu waaqni si haa darbu gurmuu haqa malee afaanin sidduutu yaa bariisoo sabaaf jecha roorrifamee yaa qeerrensa gogaa ofiitiif jibbamee kutataa nuuf jedhee waamee kadhandhamee goota sodaa hin beeyne leenca haqaaf falmee cubbuun si marsitu ofiif wal haa nyaattu sammuun hawwii nyaaphaa bubbeen haa fudhattu tuutni karaa dharaa irratti wal waamtu albee ofii qaratte murtee wal haa nyaattu ilmaaf ilmoo ofii irraa dukkanii hin baanetti waaqni si haa darbu yaa bariisoo kiyyaa dhugaan tee haa baatu akkuma ati sabaaf jecha cinqamtee dhamaatu mootiin abbaan haqaa teetis haa dubbatu lallaba kee waaqni dafee haa awwaatu gufuu fi gufullaan si dura haa kaatu mi'aawaa sagalee tante hundi haa jaallatu mi'aawaa sagalee tante hundi haa jaallatu. namaa fi bineensaa dachituu dubbatee dhagaa fi muktilleen jaalalatee himtee waa'ee gootummaa kee diina dhukkubsitee waan ati hin qabne sirratti tuuluudhaaf tulluu qochisiistee yaa bariisoo sabaaf jecha roorrifamee yaa qeerrensa gogaa ofiitiif jibbamee kutataa nuuf jedhee waamee kadhandhamee goota sodaa hin beeyne leenca haqaaf falme cubbuun si marsitu ofiif wal haa nyaattu sammuu warra nyaaphaa ofii wal haa nyaattu yaa bariisoo kiyyaa dhugaan tee haa baatu akkuma ati sabaaf jecha cinqamtee dhamaatu mootiin abbaa haqaa teetis haa dubbatu yaa bariisoo kiyyaa bariin tee haa taatu biiftuun dhugaa waaqaa ammoo siif haa baatu gooftaan samii torbaa si bira haa dhaabbatu dachii fi samittis dhugaan tee iyyitee cubbuu haa buqqistu murtoof umarii diina kee umurii guutuu si harka haa bultu waaqni sinuuf kennu dhugaa inni haa awwaatu sagalee tee eegaa hundinuu dharra'ee kolfaa fi tapha kee gootummaa onnee teessan addunyattu dharra'ee gadaatan tee eegaa sabni si dharra'ee bariitu dhiyaate bariisollee sibi irreete haa cimsu ayyaanni oromummaa dirree soof marii walaabus dubbattee bultiin odaa roobaa bariiso siin jettee hayyuun odaa nabee bultuumis awwaattee bulluq bisilittis hayyuu walii galtee waaqni akkasii tumsu irbuun dhugaa taate diinnis haa dhaga'u akka sagaleen jawwee ta afrikaanotaa keessaa sirritti ol kaate arjummaa waaqatiin oromoon si argate bariisoo kiyya hooyaa ka gadaan bulchuu ayyaana keessabaaf haa ta'u gammachuu ayyaanni keessabaaf haa ta'u gammachuu akka nuuf bariitee oromoon ililchu galata tummaa onnee teessanii himee isin abdii ija ummataati bu'uura waa maraa abdii ardaa doomirra
fayyadamu ana bukaaf akka sagalee taanu siniin jedha ummanni sun cunqursaa hamaa kana waliin rakka ana gobba gandarira sagalee haa taanu waliin galatooma galatooma galatooni amilee obboleessa kenna kanatti aansuudhaan sagantaa caalbaasii fi namoonni nuuf dhiyaatan Abdullaziz gara waltajjiitti Abdullahi hamileedhaan caalbaasii kitaaba hin gaabbu namni nu dhiyeessu Abdullaziz fi Abdullahi gara waltajjiitti. Hamileen hin jiru kami kaan hamileetu hin jiru. Kuning talaga na chofer. Ayya galatooma kitaabni sadarkaa sadiin jira. Tokkoffaa caalbaasii dhiyeessinaa. Lammaffaa ammoo nami saayinii obbo Jowaar barbaadu. Dura bu'aa namtanii paawundii 100 saayinii irratti isinii kaa'e. Saayinii irratti isinii kaa'anii fudhattanii sadarkaan sadaffaan paawundii 40. Sadarkaa sadeen kanaan itti deemna akka duraa jalqabnu caalbaasii ammoo koree warra caalbaasii gaggeessuufaan dabarsinee jirra. Amma caalbaasiin teenitti fuftii galatooma. Amma sagantaa caalbaasiitti akkasuma kitaaba gara waltajjiitti affeerra. Namoonni caalbaasii gaggeessan affeeramanii kitaabaaf illee amalee nuu kennaa kitaabni gara waltajjii. Hundi keessanuu qophooytan na fakkaata. Kitaabni akka sadarkaa tokkoffaatitti itti deema jennu kun dhiyaate warroonni akkasuma caalbaasiidhaaf qophooytaniitiin hin jiraatan koree kun akkana baataniitiin hin caalbaasiin eegalla. Haga ittiin eegallu ammoo ammuma isinii hin qophooytii hunduu qophiidha. Magaalaa kamtu summaatu magaalaa kamtu mo'atetta Manchester Birmingham kennu na yarasi Bunna Ati kennu na jori la galana caalbaasii itti seenaa jira babbaa haya
magaalota lama qofan maqaan dhaamaa jira. Haala kanatti baay'ee calbaazii I think akka na fakkaatutti Maancistaan mo'ata na fakkaate haala jiru kanatti. Eessarra? London. London nun dandeettan jedhaa jira calbaazii kanarratti. Eenyummaanuu nu duran dhaabbatu jedhaa jira London. 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 Starting godhaa kun. Starting gochuudhaaf. Korojoon calbaazii qophaa'ee jira. Isin dura jira korojoon calbaazii ka'umsa keenya isinitti himna. Ka'umsa eegetti himne booddee waan amma jettan korojoo keessa buustanii haala saniin deema calbaasichi. Dhageettaniimi ka'umsa eegalaa. Ka'umsa calbaasii isin himna 500 jedhan. Ka'umsi calbaasii 500 jedhan 500 pound. 500 pound. Dubbis Bafiqaan maal jedha? Bunnaan maal jedha? Warroonni koree bakka jirtan hundoonni marra keessa deemtanii namni jedhan jechuu asitti waan nu dhibba Leeds United dhibba jaaf shantama naana kakaachi bira eenyu jira Leeds bira Leeds United dhibba jaaf shantama dhibbaaf gotu ati naana Scotland dhibba Scotland dhibba torba hin kenninuu jedhaa jira. Beri setengah. Liverpool dhibba saddeet. Liverpool dhibba saddeet. Bradford dhibba saddeetiif shantam. Bradford dhibba saddeetiif shantam. Dhibba saddeetiif shantama Bradford. No, Bradford. Bradford. Yeah. Dhibba saddeetiif shantama. Bradford ini kan black. Bradford itu saja di Shantam. Warri waa irratti dabaltan korojoon caalbaasii isin bira jira
warri caalbaasii kana yeroo hin fudhanne jettan waan ittiin tajaajilatan san as keessa nuu buuftan galatooma kana keessa nuu buusa akkasitti deemna amma birarfoordi 50 irra dabale 850 naa kennaa jedha magaalaa maraa anatu ta'a birarfoordi tokko hin kenninaa mila hin kennina birarfoordi tokko birarfoordi Yemen. Hama ambo bulu. Kuma to koy telo na dina rek. Kuma to ko mi rek. Warri karar ka kam ta danle machine nu bela jira. Ka kuma to ko mi rek. warri karaan barbaadutti jira maashina naafita akkuma tokko kafalee ana fudhatee dhaagee ni nuufi maashina fiti Yemen tu nu keessa jira adda ila Yemeniin osoo namni Yemeniin Yemen tu harka Komando. Enjuru ya kumaaf shantaman dubartoota si komando. Dubartoonni si komando nun dandeettan jira taaka. Dubartoonni si komando taaka. Haala kaayuufi. Ila garana haala kaayin jedhaa jirani koye. Ila kaayin jedhani. Nagayatti dubartoota si komando. dubartoota si kenninu itti kabajaa jirani haa kenninuufi lakki gara naannoo jedhaa jirani ima eegaarra magaalaan Liverpool illee Birmingham Brentford Birmingham Cairo, Birmingham Bunna, aja ni movie. Laki je dani mekon. Mal jetan. Allah. Komando, dubartoota si komando dura nam tokko jechuun jechaa jira kan fakkaate. Kuma shantama. Ana si fidaa kun. Akka bunnaatii miti Birmingham Oh, waan ajaa'ibaatu barana jira. Maaltu jira kun? Birmingham. Bunna akka bunna kuma tokkoo fi 100 hamileen hin jiru hamilee kennaafi Birminghaamiin kun gad hin dhiisu jedhaa jira bunnaan gad hin dhiisu bunnaatiin 100
Enjuru na bakal ala tawumi. Anda jalan Birmingham rayu. Taka. Birmingham taka. Dubartoonni si komando malee yang buta jalan. Anda ni re, kayak Birmingham dan nanti pakan. Birmingham taka. Bunati ni taka. Bet now dubartoonni si komando Mariana jirani. Now baru rete. Wala Mariana jalan dubartoonni. Ufira jaga huna. Ibu dah jangan saya jalan. Aye. Birmingham kero taka. Bunna. Birmingham bunna tim taka. Nula kaya dah jalan namun ndorgomu. Lako ini agen nenuvi. Yo nak magala curi danjana ni. Ani osogan dake natti gale ba osogale I'm happy. Le akamale gamadan. Birmingham ta Shanta Maidan dubartoonni si komando numatu harka yicharra fudhata nu biran taru bonna nu haale fudan amma kamu taka dubartoonni komando taka Masjid Al-Hidayah untuk positif Palaman. Masjid Al-Hidayah saya punya toko Lugu Sunata Namun tubuh belal barari Grabe bisa habang muti masjid itu dalam ni dapat tujuh hari beda. Ada kira. Alim beku, mas. Namun nu bermantu